السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرانتنا أكاتا غرتي سغالي تنجدو فينو إن شاء الله خوالي الله لتها برنو تغبابا خانا لايك شير سبسكرايب ونجينا بدان سرنجا سغالي سن فايدا مدافت جلق أو مالك أباچو قبنا كابكات أبي كابكات خانا قباچو قبنا خانا غسينا إن شاء الله نيو بروجكت بك جاتان ردونا فكينيا أسرت إرقادو إني بودا Fakkeenyaaf amma viidiyoo mata kaa fudhuun viidiyoon amma dur hojjedherraa tiyyuu mata naa fudhuun inshallah asirratti dhoofnee viidiyoo akka ol baasna. Erga akka viidiyoo ol baasnee booda maal godhuu qabna? Amma laala badii asii jeetiin jiraami akkas inshallah bakka tanarra sagalee fitachuudhaaf maaliin godhuu qaba? Jalqaba add audio bakka jettu sanaan tuqadhaa. Sounds bakka jettu sanaan tuqadhaa jechuun inshallah. Ergaan achi tuqadhee booda bakka sarchii tan irratti barreeffadha. Maal jee sagaleen irra dhaachuu deemu san fakkeenya amma fight jee irra barreeffadhe sagalee akkamiin naa dhufa. Sagalee gartee mallattoo gartee rasaasaa fa'aa dhageessistu ni jiraame fakkeenyaaf. Tanaafaa sagalee akka boksii jechuudha. Tanaa amma fakkeenyaaf badii asii achirratti hidhachuu barbaade asirra gattu daawuloo godhadhee bakka ida'uu tana tuqaa jechuudha. Laalama fakkeenyaaf gartee akkasitti irra hidhannaa jechuudha. Laal irra hidhadheen jira. Ka'u godhee irra hidhadheen jira. Ammas hayyee bifuma kanaan asirratti hidhachuu barbaadu fakkaatee bulaa bakka jee kana. Sounds bakka jedhamu tanaan tuqadha. Gartee bakka sarchii tana gubbaatti sarchi godheetiin gabbuufadhee jira. Faavoraatii keessa galfadhee jira. Tanaami no amma tanaami tagoonu. Tana haa goonu inshallah amma tana goone sagaleetti guddifannatu sagaleen sii xiqqoo wanta akkas gooneet ma fakkeenyaaf gartee laal akkasi fayyadamna jechuudha laal akkasitti fayyadamnee bakka harkaan dubbannus fakkeenyaaf amma bakka harka ol kaasatanitti haa takka fidannu. Kanaami yoo asirratti dhiisneetuma sounds tuqannee as dhufnaa jechuudha. Bakka reefuun tana faavoraatii keessa galfadheen jira waan taateef sanii jira. Sagalee hedduu jira as keessa gadi hin buune asirra dhufeetiin barreeffadha amma. Maal jeetiin barreeffadha? Taking photo jeetiin barreeffadha amma. Photo. Ergaan akka barreeffadhu sagalee mummuramtuu taateen haa dhufa. Sagalee babbareedduu jechuudha. Turtee laal akkasittiin achirratti tuqadhaa jechuudha hayyee. Amma hoggaan achirratti tuqadhee gartee amma bakka uffata as deebisuu barbaade irra qaqqabee taateen asirratti as deebisee xiqqoo amma duubaan deebisaa jechuudha. Beekaatu maqaan. Ammas xiqqoo duubaan deebisu bakka uffata tana deebisuun qaba. Akkana kun agartee sagalee tan amma fayyadamee sagaleen tun amma sagalee ittiin guddise volume bakka ittiin dhufee ittiin guddise. Laal. Akkanaa jechuudha. Bifa kanaan fayyadamna. Akkuma reefu siin jeelaa jalqaba amma kana goone audio bakka ittiin gama jalaa kan dhufna. Ergaas dhufnee booda sounds bakka ittiin dhufna. Achi booda asirra dhufnee search goona jechuudha. Sagalee barbaanne san fakkeenyaaf fight jechuun sagalee gartee lolaa jechuudha. Sagalee boksii fa'aa fight jennee yeroo barreessine fakkeenyaaf amma taking photo jechuun sagalee kaameraa xiqqoo tanaan nu dhufa jechuudha. Asirra barreessineet fakkeenyaaf taking photo fakkeenyaaf taking photo laa tanaafi tana fakkaatu hedduu jira gaa'ii. Irra gaxoofnee ilaallee tana fa'aa jira kunoo hedduu jira. Takkanaa tana fayyadamnaa jechuudha. Ida'uu tana tuqneet laa gartee akkasi fayyadamnaa sagalee barbaanne san akkasi fayyadamna. Laala amma tana maaliif fayyadamna? Bakka waa dhoohinu fa'aa jiraatin fight yaa'in bilaal akkana bakka san fayyadamna bakka akka boksiin fa'aa waa dhoohinu yoo jiraate. Takkanaatiin isin inshallah
arraaf asirratti haa dhaabbatu. Waan isiniin galloo jiraate komentii jedhaa barreessaa isiniin jira. Chaanala keenya kan subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.